dhuguma sabboontuun jechuudha maaliif faayoo arrabsite masxaxabatti micatuun nuuridha eessa keessaa baate dhuguma sabboontuun riimootiidhaan mana galchite riimootii miti jechuu sabboontuu viillaa irraa ijaare ilaa si caalaa nu caalaa jechuu walumaa galatti ijoollee biyya arabaa caalaa faayotu nu caala isin hagalu faayoon harka dhibba nu caalti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana manni ati viillan ijaarte siiti dhiisiti baankii mootummaa mataa isaati mana ati viillan ijaare mana ani riimootiin galchee jaarsi kiyya akkasii manni kiyya akkasii jettu suni dogongortee jirta eenyuun dogongore sabboontuun dogongortee jirta tokko faayoo tokko dogongortee jirta faayoon fakkeenya akka nu taate hin dagatin dhugaan isiniin jedha saraha gaafa viidiyoo isaanii argutti maaliif wanna kana jechuu dandeetti waggaa faayoon har'a ijoollee meeqa qabdi ilmaan lama qabdi ati hoo maal qabda mallaqa hin qabda mana ni qabda jaarsa kombortaa manastirii friiza maasii godha kun sabboontuu dogongortee jirta faayoon fakkeenya kennan tuqin asha marka fuuna jirtu akkam naga keessan faya keessan jecha anilee naga koota alhamdulillah qirata rabbi haramo zana jenne kombortaa dirane dhufne maalifi warra mana villa warra mana remote warra jaarsa remote warra jaarsa fata har'a wanin dubbachuu dhufe akkuma sabboontuun faayoo maaliif xuuxi jechuun sabboontu dhalle barumsa ta'a faayoo fi mootu obsa godhadhu jechuu ta'a maaliif faayoo jaalalaa jechuun fakkeenya kenna yeroo dureessan yeroo Zara entertainmentii yeroo biree yeroo hawwii yeroo san faayoo yeroo sanillee nama YouTube dalagatu nama ija kana YouTube itti baasuu miti nama yeroo sanillee galii galchu eshi ati mana remote galchite fakkeenya sabboontu masxaxabatti mincatti biyya arabaa teessee galtee waggaa meeqa teessee galtee masxaxabatti mincatti wallahi ijoolleen keenya dogongortanii jirtanii billaa aleekum hin beeynettanii daangaan dabarfatina ani sabboontuullee tuqeetii miti faayollee tuq garuu immoo sabboontuun jecha akkana jechuun billaa fi fooqirraan ijaare sakandii takkatti farkaa dhabda kaleessa hiriyoota kee laale yookiin waan ati ijaarte kun yookiin mana caraqaati boruu sirra dhufa mootummaan guyyaa 2-3 bulu maaliif ijoollee karaan taane maaliif jechin taane afaan keetirraa baafaa sabboontu maaliif faayoo xuuxu dhimma biraallee ta'u garuu haasa'oota akkana ati masxaxaba miicatta anu masxaxabatti miicattaa jira maal taate maashina bitee odoo ati jechuu fakkeenya afaan sabboontu biyya arabaati galtee maashina qabdi hoo jenne eenuti si kafala bari ifaan keenya akka qoxxoru beeta ani namni kun maaliif yaanne maaliif jireenya biyya arabaa ruuza biyya arabaa qofa yaaddan maaliif ruuza biyya arabaa qofa jireenya umrii kee guutuu na taate ani jechuudha mataa kiyya nama hiqamaa qabu biyya arabaa keessatti tokkoffaa jechuudha mataan kiyya jechuudha carraan sirra bu'uu danda'a anatu beeka anatu akkasii jechuudha otoo kiyya haasaa biraa odoo arrabsitee dasna jedhee tura qabeenyaati mana remote qabaatte bararsitti dhufee diiguu danda'a warra mana dhoqqeen jiraatutu warra mana seera qabu se caaluu danda'a maaliif jecha akkasii jetta maal obboleetiiti atillee balshinti beetii namaa dhiite yoo mana tokko bitatin waan viidiyoo faayoo keessatti mana bitattee ijaarataa jirti yoo ka dhageeffattan ta'e mana kiraa jiraatte masxaxabatti biicatte saanii pilaastikitti nyaatte burcuqqoo pilaastikitti dhuudeen markisaa qaba jireenya kaleessa keessaa baate eessa dhaqe kakalee keessa turte eessa dhaqe hiriyoonni kee eessa jira ati har'a biyya arabaa jirta malee boru wanni tokko odoo ka'e gara biyyaa kaafan dhufte jiru amma ruuza amma quuftanii fata anuma biyya arabaa ture bara anuma hojjetee arge bara ani kan bakka maaliif yaanni maaliif waliyaanni maaliif hamilee wal cabsina maaliif jechan taane arba isin barbaa mana gaarii qabdi ijool ilmaan qabdi wanna bir warqii lafa kana irratti dhagaa hundi isinii barumsa ta'a warqii caalu lafa kana irratti maa inni warqii caalu maan isinii fakkata ilma hamma beete qabeenya qabaadhu
hamma feetiin biiliyeena tiriyeena qabaadha ilmoo saqabaanne ati kasaaraa dalayda dhiirsi atama achi jajju kun yoon inni taasi tabiraa wayin asii shambaa jechaa jira inni ati jajju kun sigale inni ati jajju dhumatee jira inni afaanin siso meeqa kam argaa jirta ofii keeti meeqa kamtu gubataa jira sabontuu ofii keeti meeqa kamtu dhiirsa biyyaa bakaayee biyya Arbaa taa'ee kasaaraa jira atamma waan dhirsi keessa jiru quba qabda quban qabdu hundi isaaniitu warroonni biyya Arbaa jiran otoo kiyyaa dhaabatta otoo kiyyaa hin gabaabatta otoo kiyyaa jechan taane naman hin jedhi mastaxabaatti miicachaa jira maan rakkoo qaba ati ka'umsi keessaa qaba waraqata irratti miicataa turte bara ka'umsi maatii kee har'aa hoo eessa jira maatiin kee maal keessa darban maaliif waan jiru tokko dhoysinee kaleessa achi baanii har'a kana godhadhee bar meeqa kam dhabnee jirra villaa tokko amma odeessitu meeqa kamtu dhabaa jira hiriyoota keenya mini kadheen gadda meeshaa alatti yaasan kun maaliif dogongortan maaliif haasaa fokkata haasoftan nama fakkeenya sii ta'u nama utoo ati burrakkatti rakkurratti si bira dhaabbatu faayoo jechuun dhugaanaaf ka galataati yuutuubaroota hunda keessa gaafa yuutuubii kiyyas gaafa animation kee bades kana bira dhaabbatee beeksisa naa godhe viidiyoo san faayoodha jechuudha galata isin galchine galata isin rabbi isii haa deebisu sabontuu habiibti hin dogongorin hin jedhinillee rabbiin gise takka te sakandii muraasa keessatti sarkaa fudhanta qabeenya tama ofiin dhaaddu mana tama ofiin dhaaddu jaarsa tama ofiin dhaaddu faayoon jaarsa dhabdeeti miti maaliif nuti otoo wantoota hin taane maaliif waliin jechuu barbaanna isillee biima hoon ta'in hoo namni ani waa tokko isinima yoo mana bitatin yoo maatii isii biyya baafte gahaadha waggaa 15 waan ta'etu yoo maatii isii jijjiirte obboleeyyan isii biyyoota namaa keessa jiraachiste gahaadha maaliif namni wal kakaasa namni wal jijjiira fira isaa obboleetii isaa obboleessa isaa kana bakka mana kana maalitti goota ati girgiddaa kana maalitti goota kaleessa nuti mana akkamii dhabne kaleessa hiriyaan ta'e ta'een gad irraa diigame tun hiriyaa keeti miti ammoo firii argaa jirtaa miti qabeenya ofiin jejju qabeenya ofiin hin jejjin Israa'el ilaale dheengadde isaantu Gazaarra deemaa ture rabbiin immoo oolcheen bulchu isii amma tuffattu kana bar isiin warqeedha faayoo jechuun warqeedha ilma qabdi ittiin boonte ittiin koorte abbaa manaa gaarii qabdi maaf jechan taane nama tuutan maaf mootuu nuti biyyootuma Arbaa turre ofii kenna kaanimmoo walirratti duuna ani nagarrame bar wayne nama kenna wallahi namni kenna saraa jechuudha yoo biyya Arbaa kan jiraate of ana malee homtuun jiru ana malee birri homuun qaba ani wallahi dhamma jechuudha amma sa'aatii kana wanta ka qaba rabbii kiyyaaf jira biyya Arbaallee odoo deebee dalagee sanuma jechuudha me maal ta'e ara naman tuqina wallahi sabontuu hedduu takka si kabaja jechuudha bakka maaliif gaarii namaan garuu gaafa jecha akkasii waa'ee faarfannaa keessa galtu Allahu akbar subhanallah kante yaa rabbi barbaachisu nama waa jechuun nuti warra wal tuquu miti nuti warra rakkoo biratti wal bira dhaabbatu nuti warra kufee odoo kufne wal qabu obboleen keessa meeqa kamtu jira obboleetiin kee meeqa kamtu man irraa diigamaa jira kama seerumaanuu qabaadhu jechuudha ati seerumaanuu qabaadhu amma warri fooq irra jaanu warri seera qabu miti warra diigamaa jiru kun maaliif qabeenya faarsita kam jajjee kam faarsita kam arrabsite kam jajja atama fakkeenya faayoo arrabsite hiriyaa faayoo jajuun hin taati guutuu kenna walitti qabda inshallah ni borgama ganama saafaratti miiceef uffata kiyya agarsiisa rabbii keessa sodaadha walirra dhaabbadha maarratti wal ga'ee agaruu namni ara yaa rabbii kiyya jetteen jenne of